ما يدين سنجات وهم دواني برا مي مال فاز فيزا كونكو سين في دم واشا سين كونكو ما في فتى مليون نبرا مرة كونكو ما فلا درا وكينيا خرجتي نتيجة كفن كرده ونيرا بلارو كرده مس بلاد الرفانة مجيد زني وان سنتي أربع سنبات يا دي ملي وان كرده كذا طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفوني جريدة داوتو تفهم توتا جالسون توتا فينيا رفني دي بنجر غاران تناس مالين دي تنجتون كسن الأولمو أكمو بيك متيجا جارتي فنيسة جودا توفيقو ربام سيفته هيته جودا فنسيلين أكوان أرجيتي أكم حالة كي تباف نوفي أكاتا غرتي غا إسا خانا يتباف نغرتي ساني إسا خانا غافة جوفي mee ammaan tana haala akkamiirra haalli ammaan tana filaantu godhuu qaba. Aboo dhaggeeffadhu anamma haala akka godhuu qabnuuti miti wanni hin beeku sin beeka sababni siitu jaartiin fannis yoo harraboota osoo baatte isuma kanaa hunda agartu jalaa hin dhabamsiisaa si jecha sanii wal qabsiifteeti toofii qoodhaa meeqa tana hundaa oofiti jettee isa hidhat darbite. Duba ammaa naa godhee Inni mana hidhaa jira amma. mana hidhaa sana isiitu hidhee Harkeetiin dhufe bakka inni jiru isiidha kaa'e bakka inni jiru harkee ka'a. Dubaan akkamittiin Si boo laala namni tokko anamma waggaa duraa dirmadhe yookaan dhahiise sibira dhufeemi aartee jechuudha haala isiin irra jirtu kana yeroo isiin keessa jirtu wajjin waan madaalamu tokko wanni isiin irra jirtu tarii namni kun waggaa garaa qabu aaruu danda'a yookaan amala jijjiirrachuu danda'a kana laaluu dhiiftee taatee yoo isiin if gorsuu baate fannisuma kanaaf jalaa hin dhabamsiisaa jeette toofii qottana hundaa fidiyaa isaa fuudhee achi geesse. Duba nuti wayii Jetteeti kana waan biraatii fi miti amma viidiyoo santaniin maree fi ani siin dhabamsiisaa siin jee. Viidiyoo irratti akkas jettee boo viidiyoo san laalte isiinuu viidiyoo laalte. Isiniin asuma kanaa hoogganaan agartu jenne. Akkuma isiin toofii akka isiin toofii qoofituuf wayiin Laa jecha keetu tan hundaa balleessi daawwattoota kiyya dhageeffadha. Namni tokko gisee waa haasa'u namni tokko aaree si hojii yoo lole atis akka nama sanitti aartee loluu hin qabdu ture. Karaa nagayaatiin amansiifte. Isiin hanga feete yoo aartees ati nama fayyaa qabu nama garaa fayyaa qabu isiin nama sababa qabu ati nama sababallee buduun sababaa jiraachuu jiru akkasii bala. Waan isiin taate waan isiin hojjette kana aara itti hidhaattee ati aara jettee jecha hin taane darbachuun isuma itti sharafsiisa. Maraataa biraa dhagaa gurratanii yan. Na dha'uu deema jeessidhaa. Wayituuba baran ammallee akka isiin gartee aartee kana gootuuf osoo hin tahin akkuma isiin silaa sirrooyitee gartee waan kana dhiiftu yaa'ii tana hunda dhiiftuuf malee kan akkas jee akka isiin toofii koo hiitee karraa dhabamsiiftuuf wayiin akkas jeereen. Anamma siin beekan yoo toofii koo kana nin baasa jee gaafadhee mata ittiin deebuu deema ammaas ittiin deebi'a. Nin baasa jee naa gadi yoo ta'an ansumaan beeka. Sumaan ammaas hidhat darba. Tamam. Sumaan dhugaa seera. Dhaqii ilaali duba yoo akkas taatu kataa. Na hojii tattaafattee yoo nin baasa jettee tattaafattu taate hanga humna xiyyaanis isa baasu malee hin dhiisu. Naam hayyii akkas taanaan kan bakka jiru yoo agartee jiraatte si hojii deemeetiin akkaataa agartee irratti isa itti kana itti baafnu egaa wal mari'an nagaa naaf yaati. Marii guddoo hin barbaadu. Namuu waan qabuun gartee dafee nama kana innis bar nama gaafa rakkoo xiyyaana bira dhaabbate. Namuu waan qabuun dafeetuma ammatti akka baasuun barbaada. Jiraan nama jaasoo dide malee maal fayyadanii jeen maal fayyadanii jennaan wala hajamaan ishtiinaan jedhan uummata kaa'uun feenu hayyee baasaan jeen gaa waan barbaadan isiniif hin ganna. Laa nuti maallaqaaf nama ni hojii abbaa badii qabu waan inni balleesseef nama hina. Afaan arabaan hin beekamu qabu. Akkana naan jedhan nama kamiin godhatee anama sittiin haara qaba. Ani as dhufuu reetuufuu gammachuu qabu. Maaliif gammachuu qabne yaani kaanis akkuma inni itti hidhamees gaafachuu dhufe kaanis hin agarree miire akkuma inni itti sirraa badeen si gaafachuu dhufe kaa. Akka inni itti badeen beekaadhaan biraan jiru yoo ani ni himaa reettee viidiyoo takka martee gallakkiftu arge. Deebi'ee guyyaa kana isarratti giseen ta'e wal sulkiin kaasan numa buutiin kaafamtu. Akkasii ammaan tana ree haa eega haa argirtu taate rakkoon hin jirtu waan gartee silaa bira dhaabbannee gargaaruu barbaadu san fuunee gargaarreeti akkasii baaf nagaa dheedhee deebitee anillee si wajjin deema gammaan tana. San yoon isaanirraa furmaata argadde baasuu jechuun yoo isaan waan kana godhi ijaan yookaan immoo nama isa kana hidhe san
nuffidi waan inni barbaadu godhiif yookiin immoo waan akkana jalaa balleessanii waan san kafalaafi namni sun haa baasu yoo jedhan bar furmaata hin dubbanne kaa jirri. Amma itti deebineetu akka isaan jedhan yoo gaafanne waan ta'u. Gaafa deemiisi biraayin dhufee meenu. Itti deebinaa deemu. Itti deebuu baran halkanii guyyaa numaan dhaqa ganan qoqoo geessee fi deemuu deemaan. Hayyani dheena deemree ammaan tana kana dheeneeti ilaallee waan isaan jaanka meeyyoonii fi nama san nama isa hidhee yookaan fidaa jaanii yookaan immoo maallaqa jaanii yookaan immoo haruma isaan itti murteessan ilaalleeti akkasii sanboota irraa khalaas goonagaa waan isaan jaasan. Anamma kanaafuu gartee sa'a kana yaadni na eegale. Amma yaadni la kaameraa of dura kaayee haasoo silkiin na gaafatee rooyyan sa'a kana tana tasgabbaa. Yaadni barsi qofaan eegale nu hunda waliin sababa keetii uumuu sababa keenaan jettaa'u. Sababa kiyyaa ta'u sababni kiyyanii ture bar jecha san laaltee isiin isa toofi qoodhaa namni waan kana dalage. Isaa ka jaarsa kiyya baasee achi geejjiba jaarsummaa ammayyaa daddiisaasin. Dhageessitteen hima. Tajaartummaa teessanii wal afattaniiti. Toofi kun bar inni dheengadallee waan takka waan dubbatee qabu inni maaliif garuu gaa dheengadde waliin naaf hin dhaabbanne firaankii sirra daleene san yoo sanum faalaati malee. Firaankiin sunuu dhugaadhaa jette isiin. Firaankii jedhanii dalagan sanuu wooma dhugaa dalaganii walirraa qabani. Firaankii kana toofi kun walitti oofi jira yoo niin fuusisee sin garsiifne naan jee jette. Yoon daraartu miti tabiraa fuudhee daraartu irraa shakkata nama biraatu fuusisee sin agarsiifne naan jee. Bilbilaan jeen dhiiroo. Viidiyoon laale hin beeku akka isaan itti waliin jeani. Viidiyoon laale viidiyoo isiin akkasitti galaqqifte. Ayyee anillee viidiyoo isiisan tokko tokko matar nama romaa ilaale garuu toofi kun isaa viidiyoo maree tabiraatiin si fuusisaa jirullee waan dhageenye gaafuma uummatte gaamtiyyoon xiqqishaa kuma tattaateen sana. Aboon hin beeku wallahi. Wallahi mataa kun akkana gara nagala laa. Sinuun jiruu na aarsan leelloon na aarsaa siin na aarsaa. Akkam nuti si aarsi nagaa waan taate. Maal goonee mee ammaaliin godhe wallahi jireenyi na bishaa dachaasii taatu ibsa barbaadaa jira. Silaa na wajjin faladawa nama tokkorra lama wayyaa bara. Ni qabxoome amman qophattii na fichire. Kanaaf naasi maddiidha naasi gargaarayyee. Gargaaraa miti mee dhaqii guyyuma tokko leello. Konko taka geessi meechitti waan biraa ta qarshii dhiisi yoo qarshii kafalii baasi jedhanii haasannaa kafalee baasa. Gaafa kiyyaatu isaa dhumarratti isaa kafalee na baasa. Qarshii rakkoon hin jirtu immoo naatu si gargaaraa na bakka inni jiru nagarsiisee naatu dhaqee si hojii laalaga. Mana hidhaa kana booka mana kana jira. Kanaaf baasuma takkaan dhaqanii. Fagoo biraatii miti. Amma hojii dheehineetiin nagarsiiftee gana laalee anaat deebii anaatu ummataa'u. Mataa kun waliin nan jiru wallahi. Laa mataa waliin si jiraachuu haasaa guddaa hin danda'ani. Intilleen akkasuma haasoo guddaa hin dandeenye wallahi. Maaliif namni kun ni beektaa hedduu takka jaartiin teetun ana uuma isiin taatee wallaalee amma fa'a. Jaartii namaa jaartii kana kabajaa jechuun nama hunda maaliif akka ifitti ammeessuuf feetisiin. Bar namni yoo jaarsaa wal dhibeellee nama hunda ifitti ammeessuu hin qabdu. Wallahi hin beekne antanaan dhibee fi mataan shirna ta'e jaartii taatu amalli siif fokkota. Hayyee ammaan tana toofi kuma kana rabbiin nagee anaa baasu isa kana baafneeti isiis akka malaa guddee. Amma isiin karaa hojii kuttee beekte gaafa isiin dhufte rabbii kiinuun eegin isan dura yoo baafne yoo san dura boo baate isiin uraati dubbadhu sobi ammaas maali wajjin loliin ammallee sa'aatii isiin haati wajjin lolii. Wajjin loluu bara osumaan isiin loltii miree ammaas lafaa kaatee afaan utaaluu dandeessi bara. Mee harkaan hin tuqu ammallee isiisan. Situllee utaaltu. Ati jechumaan bireedaan asirraa boo jechumaan bireedaan afaan kana isaa boo afaan kanaan waa tolchaas isa kawaa balleessuus. Dhuguma afaanii kawaa balleessu afaanii kawaa tolchu ani gama kiyyaan baran isii tan gorsumatti hin jira. Isiin gorsan ammallee akka waan gartee an isuma kanaa gartee gara kiyya deeffatu deemuu itti fakkaatti. Isiin waa hedduu yaaddi. Ani immoo garuu kana hunda waan takka waan irraa quba qabu hin qabu. Namni takka yoo obbolummaa waliin jee. Eega. Maaliif akka maammagoonnichi dhaqee moo leelloo walirraa qabanii waan jettu yaadde. Viidiyoo sana argee bara. Isaa taatu waan jeen qaba toofi kun. Viidiyoo sana argee bara. Waan jeen Viidiyoo qaba. sana argee hin jira bara. Viidiyoo isiin gadhiifte bara argee hin jira. Piraankiin isaan dalaganii illee dhugaadhaa jettee marti. Maaliif?
namni kun yaada gama duubaa yaadu beekte namni dhugaadha. Isiin tun qoy nama akkamiin jaa namni piraankiin beekna hin jiru maaliif piraankii jechuun taphaa mire eeqa. Aboo dhalaadhaa mi namni kun ni nafa. Isii bira dhugaadha. Isis rabbi haa qajeelchu toofuma kana ammaan tanamee barbaada haala itti barbaada isa kana qofa amma. Anammaa ta'uu hin danda'u. Yalla yaanee barbaadna.